Sharafna walaadhaa meeqa rakka jiruu fi meeqa akka dabale akkaataa karaa salphaa ta'een osoo namoota kun gaafanne bilbiluma keessaniin biyya barbaadanoo jiraatan birriin isin biyya ergachuu barbaadan sun Itoophiyaatti meeqa akka isiniif sharafamu akkaataa biyya kuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwatan kiyya waan kana akka namni baay'een argeetti faatu viidiyoo kun laayik sheer gochuun nafaa duraan argama. Hayyee daawwatan kiyya aappii tokko bilbila keessan irratti gadi buufachuu isin barbaachisa. Aappii kana gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessanii galtanii achi booda bakka sarchii kana turre tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis. Achi booda michuu joobis kan jedhu irratti sinii baasira turre tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti michuujobis.com hojii kana turre tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti sifataa asirratti ta'e sarchii kana turre tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee maxaa barreessina achi booda sarchii fuuldura kanatti gadi gootu sarchii gootu. Achi booda ammallee haala kanaan suuraa kana saniif suuraa kana turre tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappii gadi buufachuudhaaf yeroo loltaa gadi deemtu namaati. Achi booda dhumarratti qalamatii maadhaan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kan jettu daawuloodii san tutuniitii aappii kana bilbila keessatti gadi buufattanii. Hayyee daawwatan kiyya aappii gadi buufattanii egaa argaltanii aappiin kana haala kanaan isin barama kan olii kanarratti alaabaa biyya jirtanii filattanii jechuudha. Kan gadii kanarratti immoo Itoophiyaan filattanii. Achi booda fakkeenyaaf birrii hanga biyya ergachuu barbaadan ni barreessanii jechuudha. Fakkeenyaaf 1000 barreessinu. Kan oliidhaa kuni birrii isin biyya ergachuu barbaadanidha jechuudha. Kan gadiidhaa immoo birri Itoophiyaatti meeqa akka isiniif sharafame haala kanaan beekuu dandeessanii jechuudha.